Somaaliyaan dhimma keessoo kiyya keessa seentee jechuudhaan Itiyoophiyaa himatte. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa ibsa baaseen loltoonni Itiyoophiyaa naannoo Jubaalaand keessatti gosoota walitti buusuudhaaf socho'an jechuudhaan himatte. Himannaa guyyaa har'aa kanarratti gama mootummaa Itiyoophiyaan wanti jedhameen jiru. Biyyoonni lamaan keessumaa erga Itiyoophiyaan waggaa dura bulchiinsa Somaalilaand wajjineen waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessitee booda gaanfa Afrikaatti muddama uumeera. Ammayyuu taana gabaasa dabalataa qaba. Bakkitti Soomaaliyaan loltoonni Itoophiyaa badii raawwatan jechuun himatte Jubaalaandidha. Naannolee Soomaaliyaa 5 keessaa tokko kan taate Jubaalaand torban darbe mootummaa federaalaa Soomaaliyaa waliin hariiroo adda kuteeraa jetteetti. Kunis adeemsa filannoo irratti dhiibdee uumameeni. Kun osoo kanaan jiruuti himannaan haaraa kan dhaga'ame. Mootummaan Soomaaliyaa Itoophiyaan tokkummaa fi walabummaa kiyya sarbuun naannoo Jubaalaand naannoo Geedoo jedhamu keessatti walitti bu'iinsa gosaa kakaaste jechuun kan himate. Ibsi bahee jimaata har'aa ganama loltoonni Itoophiyaa Dooloo bakka jedhamu irraa gara bulchiinsa Baalada'oo seenuu eeruun loltoonni Soomaaliyaa fi jiraattonni naannoo sochii isaanii danqaniiru jedhe. Soomaaliyaan ollummaa gaarii Itoophiyaa otoo barbaaddu mootummaan Itoophiyaa garuu walabummaa Soomaaliyaa sarbuun walitti bu'iinsa biyyattii keessatti kakaasaa jira jechuun himateera. Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa argachuuf dandeessisu akka biyya olabaatti kan of waamtu Somaalilaand wajjin erga waggaa darbe mallatteessitee as Soomaaliyaa waliin waldhabaa jirti. Itoophiyaa fi Soomaaliyaa araarsuuf kana dura Turkiin tattaaffii taasistus ija hin godhanne. Tibban immoo Keeniyaa fi Ugaandaan araarsuuf akka jedhan ibsaniiru. Sochii isaanii kanas Itoophiyaan akkasumattu gabaafamuun isaa ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gaaffii aangoo bulchiinsi naannoo Tigraay keessaa qabachuudhaaf dura ta'an TPLF gaafatan diduu BBC'n odeeffate. Guyyaa kamisaa bulchaan Itoophiyaa aangawoota siyaasaa fi waraanaa naannoo Tigraay wajjiniin Finfinneetti mari'ataniiru. Marii sanarratti dhimmoonni siyaasaa nageenyaaf bu'uuraalee misoomaa akkasumas qabeenya uumamaa ka'anii mari'atamaniiru. Dhimmi Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el gaafatan maal ture laata? Firaa'ol Balaay dabaltee nutti himti. Dura taa'aa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el fi pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa ji'oota 6 oliif wal dhibdee gidduu isaanii mudateen wal himachaa jiru. Dhimma kanarratti gara caalu mootummaan federaalaa callisuu filatee ture. Guyyaa kamisaa garuu ministeerri muummee Abiy Ahmed akkasumas ajajaan waraana olaanaa biyyattii fi kaan bakka argamanitti hoogganoota siyaasaa fi waraanaa Tigraay waliin mari'ataniiru. Wal himannaa gareewwan TPLF kunneen irratti waan jiru maddeen maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan BBC Tigriinyaatti akka himanitti ministeerri muummee Abiy ejjennoo isaanii ibsaniiru. Marii kanarratti pirezidaantiin yeroo naannichaa aangoo akka gadhiisan gaaffiin dhiyaachuus himameera. Gaaffii kana kan dhiyeessan immoo dura taa'aa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'elidha. Rakkoo Tigraay keessatti uumamaa jiruuf dadhabina bulchiinsa yeroo naannichaa eeruun kanaaf immoo Geetaachoo Raddaa sababa akka ta'an ibsuun Geetaachoon aangoo irraa ka'ee iddoo isaa ittaanaan isaa Jeneraal Taaddasa Warada akka qabatan yaada dhiyeessuu maddi dhimmicha dhiyootti hordofan dubbataniiru. Gareen TPLF pirezidaantii yeroo Geetaachoo Raddaan hoogganamu immoo bulchiinsi yeroo sirnaan hojii isaa akka hin dalagne kan danqee gartuu Dr. Dabratsiyoon fayidhaa jedhaniiru. Namoonni waraanaan buqqaanis gara qe'ee isaaniitti akka hin deebine godhaniiru jechuun obbo Geetaachoon himataniiru. Gartuun Dabratsiyoon yaa'ii waliigalaa beekamtii mootummaa federaalaa hin qabne gochuun obbo Geetaachoo fa'ii ari'uu beeksiseera. Akkasumas itti gaafatama bulchaa naannicharraa obbo Geetaachoon akka ka'anis gaafachaa turan. Dr. Dabratsiyoon obbo Geetaachoon ka'anii iddoo isaanii Jeneraal Taaddasan bakka haa bu'anii isa jedhan ministeerri muummee akka hin fudhanne maddi BBC'tti himan dubbataniiru. Bulchiinsi yeroo hojii isaa akka hin dalagneef waraanni Tigraay isin cina jira jechuun uummata burjaajessaa jirtu jechuun garee Dabratsiyoon kan qeeqan ministeerri muummee maqaa mana maree jedhuun uummata jeeqaa jirtu jechuun qeeqaniiru. Dabaluunis ministeerri muummee mootummaan isaanii bulchiinsa yeroo naannichaa guutummaan guututti deeggareeraa jechuu akka hin dandeenyee fi hamma filannoon gaggeeffamutti waan irraa eegamu gochaa akka turu dubbachuu isaanii maddi marii kana hordofaa turan dubbataniiru. Yaada kanaan kan hin gammanne gareen Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu obbo Geetaachoon bulchiinsa yeroo irraa akka bu'an ejjennoo jedhuun akka cichan maddi maqaan isaanii akka hin eramne gaafatan dubbataniiru. Hoogganooti TPLF wal dhibdee ji'ootaaf keessa jiraniin irra deddeebiin gara Finfinnee dhufuun qondaalota mootummaa federaalaa wajjin marii taasisanillee mootummaan federaalaa garuu rakkoo isaanii waliin akka hiikan gorsuun isaan deebisuu maddi kun dubbatan.
keessatti daa'immanii fi kanneen dhibee sammuu qaban dabalatee kaan hedduun raayyaa ittisa biyyaaf leenjitu jedhamuudhaan dirqamaan akka qabaman gabaasni mul'ise. Koomishineen mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa fuula 6 baaseen kanneen kana raawwatan qaamolee bulchiinsaaf nageenyaa naannichaati jedheera. Kanneen qabaman ulaagaa raayyaa ittisaatiin alaa jedhameera. Himannaa kanarratti gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin ammatti wanti jedhame hin jiru. Ammayyuu taana dabalee nutti hima. Gabaasni koomishinii ba'uu dura torban muraasa dura badiin akkana raawwatu himamaa ture. Kanneen dirqamaan qabaman gadhiisisuuf maatiin maallaqa guddaa akka kaffalan aanga'ootii kun dirqamsiisullee gabaasni koomishinichaa ibsa. Fakkeenyaaf bakkeewwan koomishinicha hordofe keessaa Shaashamannetti dargaggoonni umuriin isaanii 18 gadi ta'an leenjii waraanaa seentu jedhamanii bakkee tursisa seensifamuu mirkaneesseera. Namoota 32 tursisa kana keessatti bakka tokkotti walitti qabaman keessaa 14 isaanii umuriin isaanii 15 hanga 16 tokkommoo umuriin isaa 11 ta'uu qorattoota koomishinichaaf dubbatu gabaasni ba'ee mul'isa. Barattoonni kutaa 5ffaa 2 umuriin isaanii 15dha jedhaman yuunifoormii isaanii waliin bakkee tursisa kanatti erga seensifaman 7 ta'uu gabaasichi ibsa. Namni dhuunfaa ilma isaaf irbaata bituuf ba'ee milishaan butamee fudhatamee dabalatee namoonni hojii raawwita deebi'anii hidhamanii fi bakkee tursiisa adda addaatti galfaman koomishinichaaf ragaa isaanii kennaniiru. Keessattuu gochi dargaggoota qabamanii maallaqa kaffalchiisanii gad lakkisuu Adaamaa fi naannawa ishee keessatti bal'inaan mul'achuu mirkaneeffachuu isaa gabaasni koomishinichaa kun kan eeru. Haati daa'ima ganna 15 akka himtetti magaalaa Adaamaa ganda Angaatuu keessatti kanneen milishotaan mana kuusaa midhaanii keessatti hidhaman keessaa irra caalaan isaanii maatiin birrii 20,000 hanga 100,100 akka kaffalan gaafatamuu koomishinichaaf dubbatteetti. Waraana bilisummaa Oromoo gara nagaatti deebi'uudhaan mootummaa wajjiniin dhiyeenya kana waliigaltee mallatteessa obbo Sanyii Nagaasaa mootummaa wajjiniin waliigalteen mallatteessan hojiitti hiikuu eegaluu himane. Kanaan dura dhimmoota irratti waliigalan ifatti hin beekamu ture. Obbo Sanyiin har'a ibsa miidiyaaleedhaaf kennan keessatti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo gara nagaatti deebi'an egereen isaanii maal akka ta'u waliigalticha keessatti hammatamuu dubbataniiru. Mariin keenya kun gosa lama qaba. Inni tokko akkaataa itti waliigaltee sanaa, inni lammaffaan immoo waliigalteen sana hojiirra oolu dhiisuu akkaataa raawwii karoora gartee itti akkaataa itti gochaa mirkanaa'u. Kana keessatti akkaataa waliigaltee keenyaa keeyyatoota 13 kan of keessaa qabu. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo obbo Sanyiin egereen hidhattoota kanaa akkam akka ta'uu qabus waliigaltee keessatti hammatamuu eeran. Keeyyatoonni argiteen irratti waliigalle sun keeyyata gara 13 yoo qabaatan illee irra guddaan mataan guddaasaa kan irratti waliigalle keessa inni tokko dhimma nageenyaati. Inni lammaffaan immoo dhimma waraana kana bosona keessa ture waraana kana dhufee akkam ta'aa hiree waraana kana maal ta'aa ka jedhu sanarratti waraanni kun dhufee mooraa isaa qophaa'e sana gaseenee haaromsa barbaadamu ni fudhataa akka fedhii isaatti maal ta'uu akka danda'u. Inni waraana ta'uu danda'u, inni poolisii ta'uu danda'u, qaama nageenya keessatti qooda fudhachuu akka danda'u, qooda fudhachuu akka danda'u waliin taanee inni gama birootiin immoo lakkii kana booda qawween nagee jireenya dhuunfaa koo jiraachuun barbaada ka jedhu immoo akkaataa kamiitiin akkaataa waraanni kun waggoota 5-7 wal sana olis kanneen jiran ni jiru dirreetti jiru jireenya isaanii obbaafatanii maaliin gad dhaabanii maaliin of jireessanii akkaataa kamiitiin agartee gurmeessinaa qaamni kanaaf taa'ee jira. Sana hordofuudha garuu agrimentii keenya keessa jira dhuunfaadhaan iyyuu immoo lakkii gareeyyuun barbaadu dhuunfaadhaan galee jiraadha iyyuu kan jedhu immoo yoo jiraate akkaataa kamiitiin maaliin galee jireenya isaa gadi dhaabaa kan jedhu sana waan mari'annee lafa keenya. Inni biraa nageenya uummata keessaa gaafa isiniin jedhu naannoo wal waraansa kanaa keessatti wantoonni babbadanii baay'eetu jira. Wantoonni babbadan gaafa isiniin jedhu bu'uuraaleen misoomaa akka waliigalaatti naannoo kana kanneen akka manneen barnootaa, kanneen akka keellaa fayyaa, kanneen akka gartee silaatee tajaajila hawaasaa hedduun isaanii kan akka daandii, kan akka gartee tajaajila bilbilaa kanneen akkanaaf baay'een isaanii manca'anii badaniiru. Kanneen kun akkamittiin deebi'anii jiruu gabaabaa keessatti xiyyeeffannoo itti kennamee bakka kanatti waan kun deebi'ee naannoo birootiin wal fakkaachuu danda'u kan jedhu sanas irratti waliigallee akkaataa raawwisaas qabannee jirra warra waliinii. Inni gama birootiin namoonni naannoo kana keessatti gamni tokko gama mootummaa goree gamni tokko gama gartee keenya goree wal maleessuun dhufeera qabeenya wal balleessuun dhufeera waan baay'een tatta'eera kanneen akka kanaa kana uummata kana akkamitti walitti araarsinaa akkamitti walitti finnaa ka jedhu sun abbootii gadaa waliin waliigallee bakka gartee nutis jiru mootummaan jiru abbootiin gadaa jirutti araara biyyaalessaa labsuudhaan abbootiin gadaa uummata kana eebbisanii uummata kana araarsanii
gara birootiin tuttuqaan biraa akka dhalannee fi lammaffaa deebi'ee waan biraa akka hin goone abbootii gadaatiin argitee waan sun akka labsamu irratti walii galle. Inni biraa qabeenyonni tokko ati deeggara waraana bilisummaa Oromooti ati immoo agartee deeggara mootummaati jedhame kanneen barbadaa'e jira. Qabeenyota akka kanatti barbadaa'e special case jenneen ishee kana keessatti adda baafne jechuudha. Warreen akka kanatti addatti dhuunfaadhaan badiin agartee irra qaqqabe sana akkaataa kamiitiin hirphaa hadhaadhiyaadhaan warra kana immoo deebifnee gadi dhaabuu akka danda'amu warra kana walii gallee fandii kanaatiif egaa karaa agartee silaa gochuu dandeenyu goona kan jedhu sana gaafatama fudhatanii waan taateef akkaataa kamiitiin warra sana finnee isaan kana finnee gadi dhaabnee uummata jiruuf jireenya isaa kaleessaa sanatti deebifna kan jedhu egaa balaasofnee kana keessatti egaa mootummaa maal gochuu qabaa waraana bilisummaa Oromoo maal gochuu qabaa kan jedhu lafa keenya jirra sana raawwachuu jalqabneerra keessatti waraana bilisummaa Oromoo gara mooraatti naa seenu akkamitti akka seenu mootummaanis mooraatti naa seensu akkamitti akka seensisu waan madaaluutti turtanii kanaaf egaa kanneen kana waan baay'ee waan raawwannes qabna waan itti milkoofnes qabna itti milkaa'uu dadhabeef immoo yaaliin waan kana diiguudhaaf taasifames hin jira. Keessattiyyuu ammanna waraanni gara mooraatti galuudhaaf deemu waraanni argitee qawwee dhukaatee badiileen tokko akka dalagamanii waraansi keessattiyyuu naannoo magaalaa keessatti argitee fana fedhii dhangala'u kan qabu kan kufu sabaa kan sabaa biyyaa yoo taate uummata Oromoo haarsaa goonee akka kanatti dhiiga dhangalaasifnee siyaasa dhimma itti ba'uun suni yoomiyyuu akkamiyyuu nama sammuu qabu nama akka namaatti yaaduu fi imaanaadha jechuudha. Kanaaf agirmentii waliigalee kana waraana bilisummaa Oromoo maal gochuu qabaa mootummaan maal gochuu qabaa sana keessatti dhimma uummataa gubbaarratti qabxiilee gurguddaan kaasa. Qaamni waliigaltee kana fudhatee seenuu hin barbaanne yookaan immoo waliigaltee kana fudhatee hin seenne qaama marii kanaa sagantaa agartee wanni kan Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma oduu bifti afaan Oromoo dhaggeeffattan torbee kana dubbii ijoo fi ajandaa kan ta'ee jiru kun shanyii hoogganaa obbo Jiddu Galeessaa kan ture shanyiin Naggaasaa akkuma beekamu mootummaan PPT bitamee waan tureef battalumaa hoogganaa Jiddu Galeessaa kun shanyiin kun bitamee hoogganaa PPT'n maallaqa guddaa kan namee fi doolaara maallaqa miliyoona 2.3 jedhama. Sanii fi Finfinnee isaallee lafa kana yaanii bitamee ture. Hoogganaan kun hoogganaa Jiddu Galeessa Oromiyaa ture kan shawaa kee turedha. Akkuma inni bitamee tureen woboon ajajaa olaanaa woboodhaa Jaalmarroo irraa ajajaa fudhachuu dhabu isaa yeroo dhagahamutti shakkii keessa galanii bakka isa kana aangoo irraa kaasanii bakkuma inni jiretti waamicha dhiyaamanii waamicha dhiyaachuu waan ta'eef jijjiiran. Akkuma jijjiiranii booda hoogganaa Jiddu Galeessaa woboo kan biraa godhamee jira. Yeroo ammaa kanatti addi bilisa baasa Oromoodha. Woboon kan qabsaa jiru woboon ammallee kan qabsaa'e gaara jira. Woboon bosona jira. Addi bilisummaa Oromoo jechuun woboo isa Jaalmarroon hoogganamu isa amma yeroo ammaa kanatti bosona jirudha. Woboon inni kaan ammoo akkuma ammaan dura Hangaataa Ibraahim fi hooggantoonni tokko dhaamaa turan woboo fakkeessee kan Shimallis Abdiisaa woboo Shimallis tolchedha. Woboo Shimallis gartee ijaaree mindaa nyaagisee maqaa akka ummatichi woboo jibbuuf deemaadhaati yeeni mindaa nyaagisee Wallaggaa fi karaa Shawaa Arsii keessatti dhufanii qabeenya namaa hatanii qabeenya namaa saamaa turan. Akka wobootti uffata yuunifoormii qabanii alaabaa deddeemanii si saaman qabeenya namaa saaman nama zarafan kana kun woboo Shimallis dhaabedha. Woboo Shimallis wanti kaayyoon Shimallis woboo biraa hundeesseefis akka namni woboo qabsaa'aa Oromoodhaa isi dhugaa kana isi qabu woboon tun hattuudhaa woboo qabeenya namaa saamtu woboo kanaatti jedhee akka jibbu akka uummanni woboo hin jaalanne godhuudhaaf akka uummanni woboo hin jaalanne godhuudhaaf woboo biraachuu if ijaaree mindaa nyaagisee hanga namoota 100 kan ta'u jechuun Arsii Shawaa fi Wallaggaa keessatti bobbaase. Yeroo ammaa kanaatti jaalshanyiin yeroo galu qullaa gale. Jaalshanyiin nama 2-3 qofa eedduu waaddaatiif nama 2-3 malee inni kan jirutti woboon kan garaagaltee karaa ajajaa Jaalmarrootiin garaagaltee hoogganaa biraa qabdi. Ajajaa biraatiin jirti. Yeroo kanatti jaalshanyiin warreen isaa wajjin unataan nama 4-5 qofa. Sanuu meeshaa waraanaa irraa fudhatameeti. Biyya kunoo hoogganaa Jiddu Galeessaa Shanyii Naggaasaa mee kunoo qawweedhaan deemin hidhannoo maan galchin qawwee meeshaa gurguddoo qabdu maan galchisin mee woboo maan galti sunuu qawwee woboo meeshaa galti jirti qawwee takka dhuqii meeshaa harka kaanitti kan footootti kaa'aa jiran
Kun ajandaa uummata Oromoo ittiin burjaajisuudhaaf yookaan qabsoo Oromoodhaan bilisummaa Oromootaan warra gaarii kana hamilee cabsuudhaan akka waan WBO'n galtee fakkeessanii akka uummatichi WBO'n jibbu godhuudhaaf shira xamaa jiru. Kanaaf WBO'n marii jira injifannoo kan uummata Oromooti.